Akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun torbaanitti yeroo tokko kan isinii dhiyaatu dhimma diinagdee siyaasaa fi hawaasummaa biyya keenya irratti kan xiyyeeffatu qophii xiyyeeffannaati. Qophii xiyyeeffannaa har'aatiin keessummootan qabaa. Keessummoota koo har'aa wajjin wal isin barsiifne dura dhimma gurguddoo har'arraa mari'achuudhaaf deemnu. Wal isin barsiisaa akkuma mata duree gubbaarraa argaa jirtanitti marii biyyoolessaa fi ijjannoo KFO fi ABO ilaalchisee marii godhuudhaaf hin deemaa. Mariidhaaf keessummoonni lamaan na wajjin jiran Dr. Darajjee Hawaasii fi Dr. Raggaasaa Oljiraati. Dr. Darajjee Hawaas Public Relation KFO Support Group KFO biyyaalaa kanatti argamu irratti jechuudha. Support Group Headidha yookaan PR'dha. Obbo Dr. Raggaasaa Oljiraa akkasuma Public Relation ABO'ti bara dheeraadhaaf Public Relation fi gahee adda addaa irratti nama hojjetaa turedha. Egaa isin lamaanuu affeerraa koo fudhattanii sagantaa kana irratti waan argamtaniif hedduu galatoomaa isinin jedha. Galatoomi Zaak. Galatoma OMN. Hayyee egaa mee mariin har'aa kenna kan xiyyeeffatu akkuma mata duree gubbaatti kaasuudhaaf yaalee marii biyyoolessaa fi ijjannoo KFO fi ABO irratti kan hundaa'udha. Mee marii biyyoolessaa kanatti oduun ce'in dura haala waliigalaa biyyattiin keessa jirtu dhaabni keessan akkamitti ilaalla? Mee hangafarraa haa eegaluu. Hangafa umriidhaa. Odontaan hangafa umrii keessa yoo seenne xiqqoo na tursiisuu dandeessu. Kanaaf hangafa dhaabaarraa haa eegaluu. Dr. Raggaasaa irraa hin eegala. Haala waliigala biyyattiin keessa jirtu samarii isaa akkamitti ilaaltu Dr. Raggaasa? Hayyee galatoomi Zaak akkasumas Dr. Darajjeen keessummaa kee tariitii Dr. Darajjeenis bal'inaan itti dabaluu danda'a. Akka adda bilisummaa Oromoottis akka nama siyaasaa tokkottis haalli biyya Empire Itoophiyaa yeroo ammaa kanarra ga'ee jiru baay'een isaa ifaadha. Baay'een isaa ala jira sababii ta'ee fi waan dhoksaa tokkollee hin jiru. Akka jaarmiyaatti garuu akka ilaallutti yeroorraa yerootti akka gabaasaa turretti akka ibsa baasaa turretti akka itti gaafatama qabnuttis saba keenyaaf saba Oromoodhaaf ummatoota Itoophiyaadhaaf akkasumas immoo addunyaatiif diplomaatik communityidhaaf yeroorraa yerootti ibsa gochaa turreerra. Biyyi kun kufaatiirraa gara kufaatiitti kiraayisiirraa gara kiraayisiitti deemuusaa akkuma himaa turreen mootummichis kan inni godhaa tureef kan inni godhaa jiru kanadha. Amma biyyi waggoota 3-4 darbanii fi civil war yookaanis immoo lola waliinidha kan inni ture. Inni kun babal'atee biyya guutuu waliin ga'eera. Waggoota 3 darban Oromiyaa keessatti akkuma beekamu waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa yookaan immoo PPP gidduutti waraana walirraa hin cinnitu deemaa ture. Waraanni kun humna hidhatee humna waraana bilisummaa Oromoo duwwaa irratti tun ta'ini hogganoota keenya kanneen karaa nagaa seeraan biyya keessatti galmaa'anillee seeraan bifa nagaatiin addunyaa wajjin mootummaa waliin dubbatanii siyaasa isaanii geggeeffachuudhaaf kanneen wiilingii argisiisan hundumtuu kan adda bilisummaa Oromoo kan KFO fi kanneen biroos gariin hidhaman gariin biyyaa ari'amaniiru. Waraanni kun walumaa galatti ummata Oromoo irratti saba Oromoo irratti kan xiyyeeffatee fi kan irratti deemaa jirudha. Oromoodha kan dhumaa jiru. Gara boodaarra kaasuu dandeenya. Bakka bakkatti saba keenyatu dhumaa jira sababii ta'eef waraanni Oromiyaa irratti waggaa 3 darbe walumaa galatti ifatti labsame. Amma immoo gama kaabaatiin humnoota duraan mootummaa turanii fi warreen isaaniif ergamaa turan irra immoo bakka fudhatanii mootummaa ta'an gidduutti waraanni kun waraana baay'ee devastating. Gaanfa Afrikaayyuu even Afrikaayyuu akka kontinentiitti akka kutaa biyya lafaa tokkotti kan jeequmsa uumuudhaaf deemu ta'uusaadha kan aangawoota Afrikaallee irraa dubbataa jiran. Irraa rakkataadhaa jiran. Kanaaf biyya sana keessatti amma wanni ta'aa jiru kiraayisiidha. Akkuma argine muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed
tiyaatiriidha hojjetaa torban lamaa sadan darban waraanaan hooggana jedhee gara kaabaatti deemee akka jedhamutti naannoo sulultaa fi naannoo kaaba shaggarirra waan darbeen fakkaatu achumatti footoo ka'ee irra deddeebi'ee lafa isaa akka gaariitti sababii beekamuu fi vegeteeshinii isaa aarsaa fi sababii beektuu fi akka inni fagoo hin deemne ni argita. Yeroo murtaa'e tokko duwwaa helikooppitariin naannoo Affaariin buusuu isaaniitu mul'ata. Diraamaa akkasiitu hojjetamaa jira. Diraamaa hojjetamaa jiru kana keessatti immoo mo'umsa arganne jedhanii mo'umsa isaanii utuu isaan galgala mo'umsa labsanii gaafa lammataa lafti isaan warra kaabaa yookaan immoo humna TPLF gadhiifne jedhan deebi'ee qabamuu isaati. Isa biyya kanatti second high jedhamu. Dhokachoo jennan ijoollee dhokachoo wal taphattaa. Ijoolleen dhokatteetu tokko barbaadaa. Dhaba akkasiitu jira jechuudha. Biyya sana keessa mootummaa waan jiru fakkaatu. Warri mootummaa irra jiran aangawooti mootummaa hojii ijoollee warra hojjetan tapha ijoollee warra taphachaa jiranii fi walumaa galatti biyyichi abbaa dhabuu isaatu kan inni mul'ataa jiru. Walii galatti garuu saba keenya irratti, uummata Oromoo irratti, hoogganoota Oromoo irratti ammallee sodaa guddaa qabnaa. Hoogganooti keenya hidhamtoonni akka jirutti hoogganoota bilisummaa Oromoof hoogganooti KFO harka mootummaa mana hidhaadha jiru. Nageenyi isaan kanaallee baay'ee nu yaaddessaa. Sababiin isaa arbitrary action. Abbuma argitu tarkaanfii barbaade fudhata. Dabballeen tokkoyyuu jara kanarratti miidhaa guddaa geessisuudhaaf potentiaalii isaanii qabu. Sababii ta'eef yerootti seerri hin jirre yerootti mootummaan hin jirretti abalu harka mootummaa jira jettee kanatti seeftii isaa yookaan immoo nagummaa isaa ittiin abdattee jiraattu hin jiru. Kanaaf waraana waliigalaatu saba Oromoo irratti, waraana bilisummaa Oromoo irratti, hoogganoota Oromoo irratti, intellectually Oromoo irratti labsamee jira. Biyyichi gara dhumaarra ga'ee jira jechuudha. Edu galatomi Dr. Raggasa. Actually, it's beyond African. Akka amma argaa jirutti Western superpowers, thanks to the failure of Prosperity Party diplomacy, biyyoonni addunyaa warri Westerni blookiin lamaan waraana kana keessatti akka involve godhaman affeerraa mootummaatiin jechuun dandeenya. Warri Raashiyaa, warri Chaayinaa gam tokkoon warri Ameerikaa fi EU'n dur irraa jalqabanii lolli kun jalqabee asin gahin irraa jalqabanii lolli kun gara biraa nama deemsisa jedhanii dubbii isaan dubbachaa turan. Blookii warra Raashiyaa fi warra Chaayinaatti Itoophiyaan dabarsitee kenniteeti. Eritiriyaa dabalatee biyyoonni alaa adda addaa lola kana keessatti gama adda addaatiin hirmaachaa jiranii. Dirooniiwwan biyyoota lixaa kanarraa bitamanii biyya keessatti lolaaf oolaa jiran kun maybe biyyoota gurguddoo jidduutti wal dhabdee biraa uumuu danda'a kan jedhus sodaan gara biraatii dhufaa jira. Mee sana booddee irratti deebina keessattuu waa'ee marii biyyoolessaa yoo kaafnu waa'ee hidhamtoota siyaasas wantoota jennuutu jira. Mee gara Dr. Darajjeettiin deebi'a. Dr. Darajje akka nama dhuunfaa tokkottis paartiin keessan akka paartiittis haala biyyattiin amma jirtu akkamitti ilaala? Yeroo adda addaatti ibsa baasaa turtanii waa'ee keessattuu ibsa marii biyyoolessaa ilaalchisee jiru itti deebina. Haala waliigalaa biyyattii ilaallee kaanee haa deebinu mee Dr. Darajje. Galatoomi akka Dr. Raggasaatis galatoomi. Egaani akka ittiin sagantaa har'aa kan irratti Dr. Raggasaa wajjin dhufu akka koree gargaarsaa federaala koongiresii federaala Oromooti. Nu asitti akka wal ijaarreet paartii OFPC kana karaa dinagdeetiinis diplomaatik or advocacytiinis communicationiinis qarqaaruudha. Wanni paartiin ofishaalii kallattiidhaan hin kennine keessa baay'ee deemuu hin dandeenyu. Garuu kan beeknuudhaan firummaa akkuma maatiitti firummaa wanna qabnuu fi paartii kan wanna deeggarruu fi wanni ilaalcha ammaa ta'e kanarratti liberately comment kennuu hin danda'ama. Egaa akkuma beektaniin waggaa afran kana guutuu hojiin OFPC akka dhaabaatetti jijjiirama amma bara 2008 dhufe kana daandiirraa akka hin baane gorsa adda addaa bakkuma argameen hunda mootummaa kanatti kennaa bahee bakka baay'eetitti
warra addunyaa irratti dhufanis ta'uu warra stakeholder biyya keessa jiraniifis ta'uu qaamaan Prime Ministericha wajjinis ta'uu karaan itti deemamuu qabu maal akka ta'e ibsanis press conferences ta'uu statementiidhaan kennamaatuma ba'e. Garuu gaa wanda kan akkuma beektanii abbaan irree mootummaan kaan kaadrootaan irratti ridicule yookiin kolfa itti wannoo jechuu kaampeen godhu kan maqaa balleessu godhu kuni kan girrisaatii kuni kan shororkeessaatii kan jedhuun alatti seriously wanna in dhufaa jedhamee itti kenname fudhachuu dadhabeet mootummaan amma kunnoo biyyattii completely bakka itti deebiteeyyuu suphamtee biyya taatutti hin taanetti coast biyyattii san keessa bobaa ibiddaa lolaa godhaa jira. Madam Prime Ministerichi madammariidhaan biyyattii walitti qaba jedhee akkuma amma argitanitti mootummaan gaggeessaa isaatiin adeemaa jiru kun biyyattiin akka lammatan deebinee biyya hin taanetti qarqara san irratti dhiyeessee jira. Ofiisiin duraanis ammas wanni seef godhamu akka seef godhamu jala jalaan duukaa bu'ee ammas qabsoo karasiitiin godhaa jira. Akka ibiddi kun dhaamee ati booddeetti deebin akkuma ati jettees marii biyyoolessaa sunis akkaataatti ta'uu qabu. Wanda kana hunda irratti egaa gizmoo hunda yaada sheer godhaa jira. Bu'aan amma ammaatti argame egaa waajiroota cufuu, hooggantoota hidhuu, kan ajjeefaman hin jiranii, kan amma sidhaa keessa baay'ee jiran hin jiranii. Karuma amma dabe kanarraa karaatti deebi'i jechuudhaan kophaa roorroon kun hundi dhaabicha irrattis akka ga'ee jiru argaa jirtu. Inni gaa deemee kun amma lola amma kan hin jedhamne maybe Afrikaa keessattuu history guddaa qabuu danda'u hana biyyattii san bittinneessuu danda'u irra jirra jechaadha. Kan hin jedhu barbaada. Ayyee hedduu galatoomi Dr. Darajjee egaa maddamariin mabbataniidhaan erga iddoo bu'ee turee jira adde Adaanech Abeebee kantiibaan Finfinnee yoo barbaadan xirriggi jedhanii haa deeman jecha jedhu gaafa televiziyoonii gubbaa baatee kennitu warra Tigraay yoo barbaadan deemuu danda'anii. Egaa abbaan maddamarii Afrikaa walitti dammaraa addunyaa walitti dammara kan jedhu filoosofii nansensiidhaan filoosofii waan takka kanaan dura waan dhagahamee hin deemneen gurra nama duuchaa kan turan walli maddamarii achumatti wal danda'uu dadhabanii akka wal diigaa jiran arginee jirra. Mee ammallee gara marii biyyoolessaatti osoo hin deebine dura wannootuma unfold ta'aa jiran haala biyyattii haala keessattuu hidhamtoota siyaasaa dabalatee wantootni kaaftan jira. Keessattuu immoo tibba kana waan ta'eef baay'ee waan immoral ta'e haala maatii warroota ajjeefamanii yookaan warroonni miidhaan irra ga'e hunda haalli ba'anii dubbachaa turaniin haala faallaa ta'een qaamonni mootummaa kaadiroota adda addaa wajji ta'uudhaan karrayyuutti abbootii gadaa fi namoota qaroo sabaa ta'an ajjeesuudhaan shaneetu ajjeesee shaneetu akkas godhe kan jedhu qabatanii gadi ba'anii turanii. Maatiin warri irraa ajjeefame obboleewwan abbootii gadaa dabalatee qaamonni adda addaa qaamota mootummaatiin ajjeefamuu isaanii bahanii dubbatanii jiru. Paartiin keessan kan ABO'nis KFO'nis gama adda addaatiin ajjechaa kana balaaleffataa ture. Haala baay'ee nama gaddisiisuun gumii abbootii gadaa Oromiyaati maqaa jedhuun warri mootummaa walitti qabanii ajjechaa godhame sana ofii isaaniitti raawwatanii qaama biraa irratti sababuu waan adda addaatti mul'ate. Mee ajjechaa achitti ta'e sana dhaabni keessan ibsa kenne keessatti akkamitti balaaleffate? Ajjechaan bifa akkanaatiin godhamu kun hoo wanti inni yookaan dhiibbaan inni qabatee dhufu maalidha? Ammas Dr. Raggaasaa irraa hin eegalle. Galatoomi. Suduudumaanii ajjechaa duwwaatu ta'e dhumaatii
uummata saba Karrayyuu hoogganoota abbaa gadaa saba keenyarra kan ga'e Karrayyuutti ni balaaleffata adda bilisummaa Oromoo kana ifatti dubbateera. Balaaleffannaa irras immoo darbee warri dhimma kana keessatti ajjeechaa dhumaatii kana keessatti harka qaban mootummaa dabalatee ergamtooti mootummaa qaamni kana keessatti ga'ee qaban hundumtuu gara fuulduraatti seeraaf akka dhiyaatan irratti hojjechuu akka nu barbaachisu illee akeekeera adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Harratti taayitaan warruma ajjeese sanatu taayitaa qabaa, isaanumatu ajjeesee, isaanumatu booyaa. Kanaaf irratti namni nu dhaggeeffatu jiraachuu dhiisuu ni mala. Garuu gochaa sun kanneessaa kana dura hojjete seera jalaas seenaa jalaas akka hin baanetti akka gaariitti dokumentii akka ta'u kun ilaalchaa fi xiyyeeffannaa adda bilisummaa Oromooti. Ibsa sana keessattis kan inni akka gaariitti akeeke balaaleffannaa duwwaatu hin ta'in. Egaa kan nama gaddisiisu history repeats itself jedhu warri seenaan of irra deddeebi'amaani eventii isaatu irra deddeebi'ama. Paaterni isaatu irra deddeebi'ama seenaan yeroo baay'ee. Mootummoota Itoophiyaa dhufaa darbaa yeroo si lolan maqaa sitti baasu fakkeenyaaf bara dargii keessa kana yaadadhu tsara biyyooteenyaa jedhu Adahaarii jedhu waan adda addaa maqaa itti baasaniitu taappellaa itti baasaniitu nama ajjeesaa turanii yaada progressiivii ta'e yookaan immoo warra dissidentii akkasitti ajjeesaa turanii bara mootummaa wayyaanee illee waggoota 27 darban keessa shororkeessaa jechuudhaan maquma ABO jedhuun gonoota KFO kan duraan ONC illee ture dabalatee akkasitti ari'atamaa turan miseensota adda bilisummaa Oromoo fi deeggartooti sabni Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin ari'atamaa ture. Amma immoo haaraa immoo kan dhufe shanee kan jedhu immoo maqaa namatti maxxansaniitu shaneeni shanacha jaarsummaa aadaa Oromoo keessatti sirna gadaa keessatti akka gaariitti beekamu kan adda bilisummaa Oromoo caasaasaa keessatti liidarshiippii isaa yookaan immoo koomiitii jechuudha. Isa kana gara arrabsootti waan jijjiiranitti fakkaate kana namatti maxxansuudhaan nama fixuutti ka'anii fixaas turanii waggoota 3 darban kana ammas kan hedduu nama kofalchiisu ofuma ajjeesaniitu shaneedha yeroo hundumaa kalpiriitiin kan itti qabatamu scapegoats jedhan kana shaneetti qabatu ofii ajjeesu shaneetti qabatu jarri kun guyyaa gaala hataniitu dhokatu jechuudha warri mootummaa kun guyyaadhaan gaala hatanii dhokatu kan ajjeese eenyu akka ta'e maatiin warra dhumanii akka gaariitti ifatti dubbataniiru eenyu fi akka akkas godhe maqootiin ifatti dhadhaamanis warra aangawoota mootummaa dabalatee fakkeenyaaf nama Awwaluu Abdii jedhamu nama naannoo sanaa immoo bulchaa naannoo Karrayyuu kan ta'e maqaa isaanii irraanfadhe aangawooti mootummaa mataan isaanii kana keessatti. I think Abbaabuu na fakkaata. Maqaan irraanfadhe garuu nama Awwaluu jedhamu akka ittaanaa Shimallis Abdiisaa akka ta'etti irraa dubbatamaa jira. Kanaaf namni kun harka keessaa qabaachuusaa waan irraa shakki nu hin qabne jechuun ni danda'ama. Walumaa galatti aangawoota mootummaatu ajjeese inni kun ifaadha. Garuu isaan gadi ba'aniitu waan hin saalfannee fi shaniitti kana godheedha kan isaan jedhani. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo balaaleffannaa duwwaatu hin ta'in akkuma duraan jedhee dookumentii ta'ee namooti kanaaf harka keessaa qaban akka itti gaafatamanii fi seeraaf akka dhiyaatan Oromoonis haaloo akka baafatu irratti adda bilisummaa Oromoo kan inni ibsa baasee kan nama gaddisiisu naannoon Karrayyuu har'a duwwaa miti waggoota 40-50 dura yeroo jalqaba investmentii wanji sukkaarii naannoo sana irratti dhaaban baay'een keessan ni beektu. Displaced kan ta'e warri naannoo isaanii irraa buqqa'e warri qe'ee isaanii dhabe Oromoo keessaa naannoo Karrayyuu ammaati naannoo Wanjii jedhamu hedduu itti dhumanii lafa isaaniis nama isaaniis hin dhabanii jechuudha. Achirraa faca'aniitu gara Fantaalleetti akka isaan galanidha kan baay'een isaanii immoo kan irraa ani dubbisu naannoo sanallee ofii akka gaariitti hin beeku. Haa ta'u garuu seenaas akka gaariitti nan yaadadha sababii ta'eefi seenaa sanatu irra deddeebi'ee uummata kanatu deebi'ee masbeektimii ta'a. Uummati kun birmannaa isa barbaachisa uummata Oromoo bal'aarraa, baadiyyaarraa, kaabaa kibbarraa, walakkeessarraa akkuma kana dura godhaa turre akkuma yeroo maaster pilaanii Finfinneen kan Oromooti, Finfinneen kan saba Oromooti, kan jiraattota Finfinneeti. Yeroo jedhamaa turetti sagaleen baadiyyaati. Daangaa dhiyaa karaa Gidaamirraa, daangaa ba'aa karaa Wadaa irraa qabee
Moyaaleetii amma Kamiseetti amma Wallootti amma Raayyaatti sagaleen dhaga'amaa ture ammallee ummata keenya ummata Karrayyuutiif dhageessifamu akka qabudha. Asirratti kan akeekame walumaa galatti kampeeniin dhumaatiin kun achitti yoo ta'u malee Oromoo hundarratti kan xiyyeeffatedha. Kanaaf dhumaatiin Karrayyuu irratti ta'e ifatti kan godhe namoota nama maqaasii dha'ee namoota akka Awwaloo Abdii fi ergamtoota isaanii isaan walii isaanii wal beeku. Kanaaf finciinsaa sababii argameeruu fi jara kana gara fuulduraatti seeratti dhiyeessuudhaaf illee eessarraa akka jalqabamuu fi akkamitti akka investigeeshiniin jalqabu isaanuu ifatti akkuma duraan jedhe gaala hatanii gugguufuu yaalaniiru. So wanni ta'e sana akkuma duraan jenne waraanni uummata saba Oromoo irratti kan inni labsame, hoogganoota keenya irratti kan inni labsame, hoogganoota adda bilisummaa Oromoo, hoogganoota KFO, intellectually Oromoo warra mana hidhaa jiran isaan irratti kan inni labsame jechuudha. Waraana hidhatee isaan lolu waraana bilisummaa Oromoo duwwaa miti. Saba Oromoo irratti kan inni labsame. Haalli Karrayyuu irratti ta'e immoo baay'ee suukanneessaadha. Nama gaddisiisu sabni kun yeroo irraa yerootti successive Ethiopian regimes victimii ta'ee itti fufuun isaan nu gaddisiisa. Sabni Oromoo inni walakkeessaa seenaa biyya sanaa keessatti victimiidha. Waggaa 130, 140, 150 dura warruma displaced ta'etu Finfinnee irraa handhuura Oromiyaa irraa warra displaced ta'etu akaakayyuun sadaffaan generation arfaffaan ammaatti illee maqaa master planitiin displaced ta'aa jira. Ari'atamaa jira. An nama gaddisiisu isa ammaa kana keessatti aangawooti Oromoo tokko harka qabaachuu isaaniiti. Kabara 120 dura ta'e, kabara Minilik ta'e, irra caalaasaa halagaatu godhee, weerartootatu godhee, dhufanii Finfinnee Addis Ababaa godhanii waan amma jiru irratti garuu nama gaddisiisu dhaloota sadaffaa arfaffaa akaakayyuu sadaffaa afraffaatu stookii tokko keessaa ammallee biyya isaa dhabaa jira. Kanaaf xiyyeeffannaan koloneeffataa yeroo hundumaa handhuura biyyaa sababii ta'ee fi victimii kan ta'e caalaattuu uummata Oromoo isa walakkeessa jirudha. Naannoo Fantaallee Karrayyuu kana dabalatee. Kanaaf sammaa kana keessatti itti gaafatamummaa diina caalaatti gaafatamummaa fudhachuu kan qabu Oromoota warra collaborators ta'an seenaa kana keessatti galmeeffachuun barbaachisaa jechuudha. Ayyee Dr. Raggaasaa Hedduu Galatoomii odeeffannoowwan dabalataan qabuun itti gaafatamaan zoonii obbo Abbaabbuu Waaqoo akkasuma sanyii barsiisaa Damissee warra Abbaabbuu wajjin ta'uudhaan zoonicharraa haala mijeessan achuma zoonii sanarraa Ibsaa Tsaadiq, Bashaatuu Dinagdee fi Tagany Taaddee warroota haala mijeessitoota ajjechaa guyyaa sana akka turanidha. Dabalataan immoo warri naannoo irraa Awwaluu Abdii dabalatee Araarsaa Mardaasaa, Awwaluu Abdii, Dachaasaa Bitimaa fi Girmaa Galaane namni baay'een maqaan isaan beeku afootti mul'atu sirnichaaf waan ajajamuuf kaadiroota sirnichaatiinis maqaan isaa yeroo adda addaatti waan hamaadhaan waan hin kaaneef hin beekamu jedhu Girmaa Galaan itti aanaa komishinara poolisii Oromiyaa kunniin wajjin ta'uudhaan akka kana raawwachisanidha. Odeeffannoo dabalataa nageen paartiin Biltsiginnaa walumaa galatti namoota gama adda addaatiin fixuudhaaf waan hojjetamaa jiru yookaan piroojeektii qabamee jiru tokkotu jira. Piroojeektiin kunis gama adda addaatiin haala dandeenyuun goonee warroota qaroo sabaa ta'an namoota baratan warroota gama adda addaatiin saba gama adda addaatiin sochoosuu danda'a jedhanii yaadan hanga miiliyoona 2 hidhanii dhabamsiisanii biyyaa baqachiisanii gama adda addaatiin nama hanga miiliyoona 2 identify goonee sanarraa bilisa bahuu yoo dandeenye yookaan sana ofirraa dhorkuu yoo dandeenye akka feenetti biyya sana bulchuu hin dandeenya kan jedhu marii keessoo isaaniitti godhamees keessatti akka ka'e odeeffannoon nu ga'ee jira. Mee kana jedhee ammallee gara Dr. Darajjattiin darbaa ajjechaawwan Oromiyaa keessa jiran babaay'achaa deemaa jiranii torbaan darbee kan Karrayyuutti ta'ee jira. Wallaggatti boombiidhaan dirooniidhaan gama adda addaatiin irra deddeebisanii nama ajjeesaa jiru. Wallotti bifa wal fakkaataadhaan hanga sa'aatii amma dubbannuu kanatti walloon irratti lola bananii lola adeemsisaa jiru. Walloon egaa yeroo muraasaaf waraana bilisummaa Oromootii fi humnoota Tigraayin to'atamtee turtee torbaanota darban keessa
humnoonni Tigraayis waraanni naannoo sanan lolaa jiru gara duubatti deebi'u wajji wal qabatee simattanii jirtu jedhanii ajjechaan adda addaa akka itti raawwatamaa jirudha. Naannoo Shawaattis bifa wal fakkaataadhaan waraana qallabdu waraana midhaan kennitu jechuudhaan gama adda addaatiin miidhaan naannoo Shawaa iddoo adda addaa keessatti gahaa jira. Walumaa galatti miidhaa gahan ajjechaa hidhaa gama adda addaatiin godhamaa jiru kuni akka paartiin keessan akkamitti ilaalaa kanaan immoo gaafii ummataa yookaan immoo falmii ummanni mootummaa dimokiraatawaa ta'e ijaarachuudhaaf godhaa jiru duubatti deebisa Dr. Darajji. Galatoomii Izaak onna pointi gaariidha kan kaaftee gaanuusi akkuma beektu akka support groupiitti ibsa baafnee jirraa akkuma argitutti. Egaa nuyi karaa ajjechaatiin maqaa dibuu hanuma beekameedha assassinationii ajjechaa Hacaaluu irrattis akkasumatti itti deemanii akka beektanii naasi ajjeesanii shaneedha jedhanis ajjeesu naa qaroo Oromoos ajjeesanii shaneetu ajjeese jedhu so karaa lachuutiin maqaa dibaniitti kaampeenin kun gaggeeffamaa jiru. Garuu wanni ibsi keenya ibsoota hunda keessa adda jira jedhee kan nan yaadu egaa asirratti disclosureidhaaf ibsi kun I think ibsi Dr. Raggaasaa Naasee kan dhaaba adda bilisummaa Oromoo ta'a. Garuu ibsi karaa KFO'tiin baafne karaa KFO'tiin jennu kun support groupiidhaan kan ba'edha paarticharraa miti. Inni beekamuu qaba. Egaa maalinni nu ilaalcha keenyatni namooti amma maqaa dhofte sanirratti namooti xixinnoo ergamtoota xixinnoo irratti miti wanna kana kan ganne. Walumaa galatti wanni kun ideologically driven kan ta'e programii jabaa kan qabu humna mootummaa fayyadamuu kan danda'u fi duulaa fi filaagii ofii kan qabu yookiin sloogaanii ofii kan qabu dhaan kan deemudha akka deemutittidha kan fudhanne maaliifi kan safuu darbeedha kan daangaa darbeedha kuni kabajamaadha kun this is sacred yookiin kuni amma kana hin deemnaa kun garuu tuqamuu hin danda'u bara TPLF biyya bulchaa jiru sun illee inuma agarra turre daangaan tokko akka hin darbeet akkaataatti godhame. Inni kun hullu hafeeti bakka daangaa darbeetitti diroonii Arabaa fidanii uummata Oromoo akkasitti fixuun abbaa gadaa jechuun Oromoodhaaf it's the unique descriptionidha eenyummaa keenya jechaadha. Nu nama akaakayyuun abaabayyuun keenya gadaadhaan warra buleedha. Kabaja guddaa qabna structure sanii fi jilli sanis bagadaa baamudaa even qaallu and all that baay'ee kabaja guddaa qabna. So isa faa darbe. So kana ta'uudhaafi it has to be led by ideology kan jedhuudhaan conclusionitti dhufneenu. Kanaafi duula Minilik jedhamu kana waliin qabne argitanitti duula Minilik bara dhuma 1900 jechuudha late 19th century keessatti jechaadha. Exactly identically wanna amma deemaa jirudha inna calqabe kan uummata Oromoo irratti raawwatame bakka drooniin fi bakka meeshaan sophisticated ta'e akka artificial intelligence and driven ta'e amma alaa dhufu kun bara san uummanni Oromoo ABO fi goraadee harkaa qabu san warri Minilik qawwee modern ta'e itti fayyadamanii dhufanii ideologiinis Oromoo cabsuudha Oromoo cabsuun Oromoo saamuu fi gabroomoo fi cisanyaatti deebisuudha. Isa godhuudhaaf immoo structurein isaa dhabamuu qaba. Structurein isaa gadaadha. Ajjecha abbaa gadaati irratti calqabe jechaadha wanti kun. Achiin darbee example yookiin wannoo ta'uudhaaf fakkii ta'uudhaaf
nama sukkanneessuudhaaf michileeshinii adda addaa kan qaama namaa muruu maal kan jedhu Oromiyaa keessatti gizeessan wanna daangaa dabre humeen hin taane wanni godhame ideoloojii Oromoo bituudhaaf hin deemedha. Ammas warra amma mootummaa kanaan deeggaramaa jiru qaamonni deeggaramaa jiranii wanna nutti himanii namni qawwee qabu warra kaabaati warra Tigreeti gaafa isaan cabsinee deebinee liqaan garbuudha daawwa gabsino kara Maadaagaskaaritti deebisna. Akka Oromootitti akka nama cisanyaatillee ta'ee biyya san keessatti jiraachuu akka hin dandeenyetti jechaadha. So ideoloojii kanaan warri ka'edha jechaadha. Kanaaf duulli Minilik duraanii ka 1800 ta'e suni late 1800 jaarraa 19ffaa dhumarratti ta'e suni the second coming dha jenneeti booldiidhaan asirra keenya jechaadha wannoo keenyaan because wanni baay'ee wal fakkaatu qaba wanti kuni garaa jabinnis jibbis hadhaan ta'es kan dhufe ideoloojii kana keessa kan burqee akka ta'u uummanni Oromoo akka beekuu barbaannetti kana goone kuni baay'ee dhibamee jiramoo baay'ee ekstreemitti deemee jira jedhee warra nama gaafatuudhaaf gaafachuu kan danda'ani mootummaan amma jiru kan mootummaan amma jiru kun declarationii maal inni kun aschakkaa gizee waajisan godheet achi jalatti militariinis yoo dula kan qabu ta'e dul maqaan isaa tokkichuma achi jalatti egaa warri nu beeknu paartoliin siyaasaa mootummaa kana wajjiniin idea wal fakkaataa warri qabani liidaroonni isaanii jaakeetti isaanii irratti zamachaa Minilik kan jedha dhaabaniiti qawwee qabatanii lola kan seenan. Mootummaan kun afaan Oromoon illee dubbachuun ekstreemiidha bakka jedhametti jirra amma declarationii amma jiru kana keessatti. Bakka inni jirutti namoonni kun zamachaa Minilik jedhanii bobba'anii wanna kana godhuun isaanii since dulli lama bakka tokkotti bakka akka hin jirreenitti wanni raawwatame kun wal fakkaatu bara Minilik sanii wal qabuu fi kuni duuluma paartii amma zamachaa Minilik jedhamu wajjin kan deemudha kan jedhudhaan konkluuzinii goone achirraan gaa qabxii torba uummata Oromoos qaama mootummaa keessa warra jiranis kan gaafatu asumatti wanna torba gaafanne akka dimmaandeetitti innis tokkoffaa Oromoon tokko ta'ee uummata keenya karrayyuu cinaa akka dhaabbatudha. Lammaffaa immoo dhiyeenyaatti fiizikaalii jechaadha qaamaan warri baa shaggar yookiin shawaa shaggar jedhamu shawaa baa jedhamu kana warri jiran dhiyeenyaan karrayyuu wajjin warri jiranii qaamaan argamanii akka uummanni kuni balaa duguugamaan akka irratti hin raawwatamne akka eeganiidha kan gaafanne kunis maali inni kanaan duras gizee Asaaminoo Tsiggeen waraana milishaa Amaaraa fidee naannoo sanitti sanyii duguugaa godhuudhaaf kara Wallootti Oromoo irrattis kara immoo karrayyuu keenya irrattis innaa godhuudhaaf deemu san akkasumatti birmannee dhaaboliin akka Giloonaa fa'aa Global Odaa Nabii Association fa'aa uummata keenya wajjin bira dhaabbatanii gargaarsa godhanii namoonni naannoo san jiran akka gargaaraniidhaan gaafatanii nuyi akkasitti gaafanne karaa biraatiin maallaqaan akka uummata karrayyuu bira uummanni Oromoo akka dhaabbatu kan ala jirus mana jirus kan du'e akka awwaallatanii kan madaa'ee akka wal'aannatanii fi kan abbaanii fi maatiin irraa du'es akka gargaaraniidhaaf sadaffaatti buune. Afraffaa walumaa galatti Oromoon amma yeroo amma kana jiru kana keessatti qeesaa akka to'atu wal akka mararu wal akka argu wanni dhufaa jiru akka ofirraa ittisuu danda'utti bakka tokkotti dhufuufidha. Shanaffaa irratti immoo duulli diinni nurratti bobba'aa jiru propagaandaa ajandaa adda addaatiin akka ija keenya qabsoo kanarraa kaafnu akka wal jala deemnee walitti garagallee akka wal dhabnu wal lollu kutaadhaan amantiidhaan
addaan nu diiguudhaaf wanni godhamaa jiru namoota qaxaramanii kanaaf ramadamanii wanna jiraniif isa akka sirriitti ilaalanii ija isaaniitis immoo warra hidhaa jiru aggaammii tokko irra godhamaa jiru warra qaallitti jiru irratti akka xiyyeeffatanidha. Jaaffaa Oromoo ta'anii qawwee qabatanii karaa poolisiitiinis karaa difeentiinis warri jiranii wanni amma deemaa jiru kun bara 150 kan deemu kan calqabeedhaan waliin han deemu ta'uusaa warri kuni warra Maadagaskaritti deebitu warri nun jedhan sanii gaafa capability san qabanii sees qawwee turraa fudhatanii seenaan keetis dhabamee kana keessa akka buutu wanna ta'uu fi ija banattee akka laaltu kan jedhu warra qawwee harkaa qabaatee wannoodhaaf kennine kana torbaffaa fi maa irratti gaa warruma bilxiginnaa Oromoo jedhamu yookiin OPDO jennu sun akka wanna amma jiru kana arganii uummanni Amaaraa fi uummanni Tigree military capability biyyoolee Afrikaa keessa jiranii baay'ee isaanii irraa kan caalu biyyoolli godhanii Amaarris uummanni warri Amaaraa represent goona han jedhanis uummata Amaaraa kabaja isaatiif interest isaatiif hin dhumne jedhanii ba'anii military guddaadhaan bobba'anii deemaa jiru. Karaa Tigraayiitinis warri Tagaaruu wanni kun nurra ga'ee jira akka Tigreetitti ulfina Tigree fi interest Tigree eeguudhaaf baane jirna jedhanii ba'anii jiru. Kana keessatti kan hafe Oromoodha. Abbaan fee dhufee kan dhaanu warrumtiin gaggeessinaa Oromoo gubbaa jirraa warri jedhanuyyuu faasiliteet bakka godhanitti jiree kan alatti hafee wanni sukkanneessaa ta'u irratti dhaqqabaa jiru nama yookiin saba isin represent goonaa wanna jirtan wanna ta'ee fi sammuu keessanitti deebi'aati ummata kana bira akka dhaabbattanii barbaada. Kan jedhugaa kana torbanii walumaan kanaan baafne jechuudha sittan dheeressa malee. Thank you, Dr. Darajje. Ammas odeeffannoo dabalataan sa'a muraasa dura odeeffannoo nu ga'e kuni afaan Amaaraatiin actually miidiyaaleen naannoo Amaaraa hedduutu baasee ሸዋ ፋኖ በምንጃር ሸንኮራ አራሪቲ የሰለጠኑ ከ400 በላይ አባላትን በድምቀት አስመረቀ። በዝግጅቱ የተገኙ ባለሀብቶችና ተሳታፊዎች ከ4 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ አድርጓል ጀዳ ናኖን ኩን ኤጋ ናኖ አመሌ ዳንጋ ከረዩቲ ሁምኒ ኩን ቀዌት ደችሰኒ ገዲሱዳፍ ደሙ ሁምኒ ኩን ሁምና ሬጉላሪ ዮካን ሁምና ኢድሌ ሞቱማቲ ሚቲ humni mootummaatis nama dhiisa nama ajjeesu jechuudhaaf odoo hin ta'in this is more of irregular force kan qaamni fedhe abbaan fedhe sa'aatii fedhetti ergee nama ajjeesaa jedhuun ammallee uummata karrayyuu kennarra daanjeriin imantiin jiru baay'ee guddaa akka ta'e beekee uummanni kenna karrayyuu of eeggannoo akka godhu kan jedhu odeeffannoo naannoo sanarraa nu ga'edha. Yuunifoormiitti uwwisanii dunkaana dhaabanii humna qeerroo jedhanii har'a eebbisiisaa oolanii jiru. Akkuma zamachaa Minilik sana uffata yuunifoormii isaan uffatan irratti alaabaa Minilik ittidhanii bifa akkasiitiin ergaa jiru waan ta'eef akka odeeffannoo qabnutti humni kun naannoo karrayyuutiif qofa odoo hin ta'in walumaa galatti naannoo Oromiyaatiif qopheessan. Mee kana jedhee gara qophii har'aa kenna keessatti mata duree xiyyeeffannoo itti goone wantoonni kaafne mata dureewwan kaafnes gurguddoo ta'anis mata dureen guddoon xiyyeeffannoo itti goone har'a mariidhaaf filanne marii biyyoolessaati. Egaa mariin biyyoolessaa kun odoo biyyattiin haala amma jiru keessa hin seenne, osoo biyyattiin rakkoo amma jirtu keessa hin seenne, osoo biyyattiin bakka amma irra jirturra hin geenye, osoo biyyattiin tiraakii jijjiiramaarraa hin bu'in dura dhaabbileen Oromoo, miidiyaaleen Oromoo, namoonni Oromoo gama adda addaatiin jaarsi gama adda addaatiin carraa argame hundaan wanta jedhamaa ture keessaa tokko biyyattii tana marii biyyoolessaatu barbaachisa. Ambishinii namichi tokko irriba keessatti abjuu argee jira. Haati kiyya akkana naan jetteetti jedhee abjuu haadha isaatiin biyyattiin bulchu osoo hin taane biyyi kun biyya guddaadha. Biyya ummatoota adda addaa, afaan adda addaa, aadaa adda addaa diversitiin gama adda addaatiin heddummaatee keessatti argamu waan ta'eef biyya akkanaa kana ceesisuun kan danda'amu, biyya akkanaa kana sirna diktaatarii irraa gara dimokiraasiitti ceesisuun kan danda'amu
mariidhaani waliin dubbachuudhaani jedhanii waamicha waamaa turan hunda tuffatee Abiy Ahmad har'a biyya iddoo kana geessee jira. Erga iddoo kana geette booda biyyattiin haala fulduratti ce'uu danda'u gama adda addaatiin waan jalaa dukkanaa'eef karaan hundi waan itti cufameef addunyaan waan maallaqa dhorkatteef addunyaan karaa dippiloomaasiitiin dhiibbaa adda addaa waan itti gooteef marii biyyoolessaa kan jedhu gama adda addaatiin amma yeroo rakkatan qabatanii as bahaa jiru. Marii biyyoolessaa isin waamaa turtanii fi warri qaamni biltsiginnaa amma waamu jidduu garaagarummaan jira. Mariin biyyoolessaa akkamitti geggeeffama? Mariin biyyoolessaa akka itti geggeeffamurraa karaa faallaatiin adeemu milkaa'inni isaa yookaan hangam gama barbaadame gahuu danda'a? Dr. Raggaas asirraa hin eegalu. Ayyee gaaffii bal'aadha. Gaaffii bal'aa marii biyyoolessaa amma Abiy faa waamanii fi kan adda bilisummaa Oromoof KFO'n waggoota 3-4 darban akka proposaalii akka yaadaattu dhiyeessee dhaga'amii nafe jalaan dhaga'amii nafe gidduu adda addummaa maaltu jira? Adda addummaa guddaatu jira. Tokkoffaa namni wal mari'atu sila namni dhugumatti mariitti amanu waan amma jechaa jirru ajjechaa dhumaatii uummata keenya irratti godhamaa jiru. Inumayyuu bifa faashizimiidhaan akkuma amma Dr. Darajjeen jedhe zamachaa Minilik jedhanii nama jenosaayidar ta'een goota isaanii godhatanii kan Oromoon akka diina isaatti akka jenosaayidaritti ilaalu isaan immoo goota godhatanii waggaa 120-130 booda duula Oromoo irratti dhabanani kun ifaadha. Sana ideological war dhumaatiin amma deemaa jiru ideologii ittiin isaan ka'an sanadha calaqqisa. Baanarii sana jalatti kan isaan ka'an sababii ta'eef Oromoo lafarraa dhabamsiisuu biyya Amaaraa keessatti keessumaa paramilitary forces maqaa faannoo jedhamuun maqaa liyyuu haayil jedhamuun maqaa Amaaraa milishaa jedhamuun inni poolisii fi armiin inni duraan regularii ta'e amma gara raafatamuutti deebi'ee biyyi sun guutummaatti paramilitary force warra akkasiidhaan warra mootummaan hin beekne warra mootummaan Abiy mataan isaayyuu kan inni irratti aboo hin qabnetu biyya sana keessa socho'aa jira. Of course it's fascism in the making kun ifaadha. Kanaafi biyya mariin jiru silaati biyyi iddoo kanarra hin ga'u turedha. Safuu keenya cabsanii safuu Oromoo cabsanii safuu dhala namaa cabsanii abbootii gadaa Oromoo ajjeesuu duudhaa Oromoo ajjeesuu vaalii Oromoo aadaa Oromoo ajjeesuu seenaa keenya ajjeesuu irratti kan isaan xiyyeeffatan. Kanaafidha marii biyyoolessaa yaada jedhu goota 3 darban keessumaa 2018 booda addi bilisummaa Oromoo akka addi bilisummaa Oromootti poozishinii inni qabatee biyyatti ol seene yeroo sanas taanaan dhugumatti jijjiiramni dhugaan dhufeera biyya kana keessatti. Kanaaf akka salphaatti nagaadhaan smoothly kaayyoo ittiin qabsaa ture uummata Oromoo bakka sanaan salphaatti nan ga'a jedhee amanii hin dhufne. Garuu carraan xiqqoon tokko sababii banamtee fi at least qabsoon Oromoo biyyatti deebi'ee qabsoon Oromoo adda bilisummaa Oromootiin hoogganamu biyya keessatti hoogganni isaa deebi'ee of course qabsoon biyya keessa ture qabsoon yeroo tokko biyya keessaa bahee hin beeku. Maaliif kan itti dhumaa ture uummata Oromoodha kun qaama qabsoo sanaati. Kanaaf poozishinii kanaan biyyatti Finfinneetti ol deebi'ee adda bilisummaa Oromoo yeroo sanatti ifatti uummata isaa gidduu taa'ee hojjechuudhaaf. Haala akkasii keessatti akka gaariitti kan yaadadhu adda bilisummaa Oromoo fi KFO gidduu waa'illummaa yeroo dheeraa sababii turee fi yaada wal jijjiiruudhaan wal abdachuudhaan yoo kun ta'e kana goona akkasitti puush goona akka jedhuun quba wal qabaatamee biyyatti seename haala sana irratti hundaa'uudhaan jalqaba proposaalii kan dhiyeesse adda bilisummaa Oromoodha. Ammatti biyyi kun rakkoolee gangalataa dhufan bara dheeraadhaaf waggaa 100 waggaa 150 rakkoolee gangalataa dhufantu darbaa dhaalamaa tokkorraa tokko dhaalaa dhufe iddoo kana ga'e rakkoo gangalataa ture kanaanii ofumaa walitti dhufnee filannoo goonee mootummaa demokraatawaa tokko biyya keenya keessatti uumuun hin danda'amu. Sababii kanaatiif dursinee waa'ee tokkummaa biyyaatu hin ta'in waa'ee adda addummaa keenya maa inni differensii keenya ummatoota Itoophiyaa jedhaman gidduu jiru differensii maaltu jira? Adda addummaa keenya kan ammoo akkamitti wal fudhachiisuu dandeenya? Namni jalqaba tokko ta'uudhaa fi waan qaama adda adda ta'etu walitti dhufee tokko ta'a yoo tokko ta'uudhaa barbaade.
Kanaaf rakkoolee gangalataas gahan kanarratti mareen biyyoolessaa guutummaatti. Inni kan political dialogue jedha, inni kan national dialogue jedha. Maqaan isaa hoomaa jechuu miti. Garuu mareen biyyoolessaa jechuun humnoota siyaasaa biyya sana keessa jiran, humnoota hawaasaa, humnoota civikii, or intellectuals of all sectors of the Ethiopian society Oromoo dabalatee. Institutionii gurguddaa kan akka institutionii gadaa, gama uummatoota biraatiinis immoo institutionii duudhaa mataa isaaniitiin qaban kan isaaniin bakka bu'u. Kun hundumtuu bifa walqixxaateeni qaamoti hedduun walitti dhufanii mareen biyyoolessaa biyya kana keessatti ta'uudhaa qaba. Maal hundeen rakkoo biyya kanaa ka jedhu gochuu qabnaa kan jedhu jalqaba adda bilisummaa Oromootu baase. Achii booda KFO'n proposaalii wal fakkaataa adda bilisummaa Oromoo kan sappoortii godhuu fi akka tokkottis immoo oriijinaalii tokko san qabutti dabaluudhaan yaada wal deeggarsaadhaan KFO fi adda bilisummaa Oromoo as ba'anii utuu wanni kun gangalataa jiru jeequmsi itti fufee abiifaa yeroo sanatti EPRDF diiganii PP ijaaruu irratti sababii fuulleffatanii fi dafanii wanjala EPRDF yakka EPRDF hojjetaa turerraa of fageessuudhaaf distance of gochuudhaaf sababii barbaadanii fi PP ijaaruun isaaniif dirqama ture. Waa'ee PP ijaaruu irratti xiyyeeffatanii international communitynis dhaggeeffatee garuu nama irraa fudhatu hin arganne. Haala kana keessatti biyyichi gara jeequmsaatti dhufuu jalqabee bara 2019 keessumaa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu akka hariiroon hin jiraanne mootummaan lachuu isaanii gidduu seenee maqaa waraana bilisummaa Oromootiin waraana kanatti fufuudhaaf sababa godhatee itti fufuudhaa barbaadee fi addi bilisummaa Oromoo hoogganni isaa fi waraanni bilisummaa Oromoo akka inni waliin argine godhee sana booda waraanni bilisummaa Oromoo kaampitti galuu didee nagaa hin fedhu kan jedhuuni waraana bilisummaa Oromoo irratti waraana labsee uummata Oromoo irratti labsii waraanaa yeroo sana jalqabee haala kana keessatti dhukkubni wararshini COVID kun dhufee utuu kanaan jiramuu ajjeechaan hacaaluutti fufee biyyi kun jeequmsatti itti fufee jechuudha. Haala kana keessatti isaan maal godhan akkuma quba qabnu maqaa filannoo sobaatiin kan qaamni biraa keessa hin jirree fi humnoota xixiqqoo kanneen yesmen akka jaarmiyaa fakkeessanii fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo irraa gartuu xiqqoo tokko fottoksanii adda bilisummaa Oromoo fakkeessuudhaan humnoota biyya alaarraa immoo nama 2-3 ta'anii ijaaramanii galan paartii fakkeessuudhaan maltaa paartii elekshinii fakkeessuudhaanii PP'n duwwaan biyya sana keessatti isayyuu 1/3 of the country naannoleen biraan kaabni waraanarra ture Oromiyaa akkuma jirti waraanarra ture kaabni Oromiyaa akkasii kibbi Oromiyaa waraanarra ture biyya harka 3 keessaa harka tokkitti biyya mootummaan naannoo mootummaan kontrool godhee jiru keessatti filannoo geggeessineerra jedhanii persentii 100 deebisanii mo'anii bakka kanaan nu ga'anii jechuudha. Sana booda maaltu dhufe waraana kaabaa isa kanarra deebinee waan irraa haasofnu hin qabnu waanuma margaa jirudha. Gidduutti tuu waraanni kaabaa kun hedduu intensified hin ta'ini gartuumti PP yaada adda bilisummaa Oromoo fi yaada KFO hatuudhaani maree biyyoolessaa kan jedhu ajandaa mataa isaanii jalqabanii jechuudha baatii 6 torba dura. Yaada kana hatanii yeroo sanattis adda bilisummaa Oromoo ifatti lakkii kun daayiloogiitu hin ta'in monoloogiidha. Ofitti haasoftu naashinaal daayiloogiin yookaan immoo political daayiloogiin akkuma duraan jedhee humnoota siyaasaa fi humnoota siivikii institutionii gurguddaa kan amantiilee illee dabalatee intellectuals dabalatee academic institutions dabalatee research institutions dabalatee kan stakeholderii biyya sanaa guutummaatti walitti dhufee rakkoo biyya sanaa gangalataas ka'e irratti mari'atee garamitti deemna kan jedhu mareedhaan political party warra humna qabanitti yaada kana kennuudhaan gara fuulduraatti oofama kan jedhu ture. Isaan kan isaan barbaadan paartiin isaanii isaanumti bukeessanii isaanumti tolchanii kottaa nyaadhaa namaan jechuudha kan isaan qopheessan ture jechuudha. Amma gara baatii 5 erga teebildi ta'ee booda maaltu ta'e Abiy akkuma duraan jenne 7-3 darbee gara naannoo Caancoo Sulultaatti ol ba'ee footoo ka'aa ture. Affaariin yeroo tokko dhaqeera natti fakkaata. Duularraati adda waraanaarraa deebi'e jedhamee dibbeen rukkutamee fi gaafachii deebi'u immoo ministeerota walitti sassaabee
seera haaraa baafnaa, komitee dhaabnaa, biyyoolessaa naashinaal daayaloogii gochuudhaa qabnaa jedhe. Amma waan moo'e sababii itti fakkaatee fi yaaduma dura fashale kan duraan adda bilisummaa Oromoos KFOs lakkii pilaatfoormii isin qopheessitan fashalaadha. Utuu hin jalqabiin fashale sababii ta'eef naashinaal daayiloogiin inni qophaa'u humnoota niwutiraal ta'an tokkoffaa. Sanarra darbee immoo humnooti wal dorgoman hundumtuu humnooti siyaasa biyyicha keessa jiran keessumaa Oromoo keessatti ripirezenteeshinii guddaa kan qabu adda bilisummaa Oromoof KFO sababii ta'eef ga'een ABO'f KFO pilaatfoormii qophaa'uu keessatti waan mari'atamu duwwaa miti. Akkaataatti pilaatfoormii naashinaal daayaloogii kun qophaa'u irratti adda bilisummaa Oromoof KFO'n humna guddaa sababii ripirezentii godhanii fi isa kanarratti waltajjii qopheessuu irratti pilaatfoormii irratti ga'ee guddaa qabaachuu qabu. Kama PPT'n kan dhufu fudhataman qabu kan jedhu baatii jaaddoo kan itti dubbatame akka haaraatti deebisee fidee ministeerota isaa walitti sassaabee jechuudha deengaddaa. Amma kana kan isaan haaraa fakkeessanii ammas monoloogiidhuma isaanii kan isaan gad deebisanii fidaa jiran jechuudha. Kuni akka adda bilisummaa Oromootti dhibbatti fudhataman qabu kun naashinaal daayaloogii miti. PP'n inumayyuu an akka ilaalcha dhuunfaa kootti jaarmiyaanis utuu seerri biyya sana keessa jiraate naashinaal daayaloogii kana keessatti humni PP yakka waraanaa humni godheeru kun dhiiga dhangalaaseeru kun ammallee dhiiga dhangalaasaa kan jiru ruuliin paartiin kun achi keessattuu qopheessuu miti hirmaataa ta'uu hin danda'u. Seenaa keessatti agarreerra PP naashinaal daayaloogii Itoophiyaa keessatti fiduuni Naazii Jarmanii Adolf Hitler in Potsdam Conferencetti as deebisuu jechuudha. Potsdam Conference irratti warra mo'eetu warra yakka waraanaa godhe warra naazii irratti tarkaanfii akkaataatti fudhatamu irratti konkuluud godhani. World Order in Second World War booda kan inni ittiin established ta'e Potsdam Conference itti. Naashinaal daayaloogii biyya sana keessatti illee godhamu practically akka nu ilaallutti kan yakkamtooti akka kanaa irratti hirmaatan osoo hin ta'in qopheessuu miti. Kan isaanuu akkaataa itti gaafataman kan irratti waltajjiin mari'atudha jennee amanna. Kanaaf bakki amma geenye jiru kuni naashinaal daayaloogiin ministeerota isaa walitti sassaabee akkuma duraan siin jedhe amma ABO irraa namoota bittilee nama tokko ministeera godhee isuma fidee bakka kaa'uuf deema. Dr. Darajjee Maybii irraa dubbachuu danda'a booda gama KFO'tiin waa shakkamaa akka jiru miidiyaa irra sifachi deddeemaa jira. Waan sobaa waa bibixxiluudhaan abaloobaluun bakka bu'a. Akkuma baran sana gochuudhaaf yaalii isaan godhani utuu hin jalqabiin fashaluu isaadhatti himna jechuudha. Kanaaf naashinaal daayaloogiin isaan jedhaniif nuti jennu completely duddaaf garaadhaa diametrically opposite. Akkaataa itti isaan ammatti jiran kun gama keenyaa fudhataman qabu akka adda bilisummaa Oromootti. Ayyee Dr. Raggaasaa hedduu galatoomii. Egaa namoonni baay'een warri yaada kennanis Abiy Ahmed qaamotuma ofiin rakkoo waliin uumaa ture Izeemaa fi ABO'n wajjin ta'uudhaan ammallee naashinaal daayaloogii jedhee as ba'uudhaaf deema. Rule of the game qaamni araara arbitreeshiniin mataan isaa wanti biraatii miti naashinaal daayaloogii miti. Arbitreeshiniin mataan isaatu procedure qaba. Arbitreeshiniidhaaf yommuu gadi taa'amu jaarsummaadhaaf yommuu gadi taa'amu yommuu dubbatamu jaarsonni qaama lamaan irraayyuu bilisa ta'anii gadi bahanii qaama lamaan walitti fidanii ati kana balleessiteet ati kana tolchiteetta jedhanii akkasitti deemu. Kun rule of the game yookaan rule of arbitration iyyuu guutuu hin danda'u. Naashinaal daayaloogiin ajandaa guddaadha kan jedhan jiru. Mee gara Dr. Darajjeettiin darba. Dr. Darajjee mee KFO'n yeroo adda addaa osoo mootummaan waan kanaaf waamin osoo biltsiginnaan kanaaf waamin durseeti dhimma kanarratti barreeffama adda addaa baasaa ture. Profeesar Mararaan yaadadha bakka waltajjii hundi isaanii argamanitti biltsiginnaa dabalateeti. Biyya kana yebudaa politika jedha Profeesar Mararaan siyaasa biyya siyaasa budaa sanirraa baasuudhaaf turuu naashinaal daayaloogiitu barbaachisa. Historical incidentiiwwan biyya kana keessatti darban dhugaadhaan walitti dubbatanii kan dhiifama walii godhamuu qabu dhiifama walii godhamee kan itti gaafatamummaa fidan itti gaafatamummaan dhufee akkasitti irra darbame malee wuhaa qidaa wuhaa mallis akkanumatti bishaan waraabaa bishaanuma deebisuu ta'a malee rakkoo biyya kanaa jalarraa bu'uuraan furuun hin danda'amu jechaa turan.
mee haala amma jiru kana keessatti warruma national dialoogii jedhanii socho'aa jiran kan mootummaan gama adda addaatiin bixxileeti kaan maqaa dhaaba siyaasaatti moggaasee kaan maqaa NGO itti moggaasee jaarsis kan taa'ee waliin mari'atus kan akka qaama jidduutti ta'ee aakti godhus kun hundinuu qaamuma mootummaarraa kan waliin bahee akkan dhagahetti jiddugala ta'ee dhimma kana olaantummaadhaan kan geggeessu ministeera nagaati ministeera nagaa warra nagaa hin qabneen kan guutame Binnaal Fandaalamii fi Taayyee Danda'aaf akka ta'edha kanan dhagahee mee bifa akkanaatiin dhugumaan national dialogiin akkanatti godhama national dialogiin dhugaa yoo godhamuu qabe kan akkamitti godhamuu qaba jedhee amana KFO'n akka KFO support groupitti odeeffannoon dhimma kanarratti paartiin keessan ibsinni baase maal fakkaata hoggantoota keessan waliin mariin gootan maal fakkaata Dr. Darajji karaa wanni mootummaan amma declare godhe kanarratti dhaabichi OPC'n mariirra jira so wanni officially achi gadi ba'u dhiyeenyatti arguu dandeenya so isarratti baay'ee wanni jennu garuu kan amma ammaatitti dhaabicharra beeknurraan kaanee akka support groupitti wanni jennu qabna kanarratti maalni KFO'n marii biyyoolessaa kan jedhamu kanaaf atuu himtee jirta akka champion ta'etti deema waggaa afran kanaan dura calqabee hawwaatu wannuma kana maaliifi marii biyyoolessaa kana keessatti bilxiginnaa fi TPLF wal araarsu miti ABO fi KFO'n akka bilxiginnaa wajjin araaramtu miti mariin biyyoolessaa kan barbaachisu ummata kana ummata Itoophiyaa jedhamu kana jidduutti dhaloota biyya sanii waggaa 150 calqabee madaa guddaatu jira. Madaan kuni sirritti fonqolfamee dhiigfamee sumni bifaadhaan keessaa bahee uummanni mari'atee akkuma ati jetteetti kan araaramee kan sirra'uu qabu sirra'ee isarratti tasgabbii siyaasaa yookiin political settlement bir ga'uu qabnaa kan jedhudha. Kun konseptii baay'ee guddaa fi biyyattii saniif silver bullet kan jedhamu hiikaa guddaa kennuu kan danda'u akka ta'etti KFO'n kan amanu. Garuu mootummaan amma wanna amma akkan jedhe kana faayidaa guddaa qabu kana akkaataan itti handle godhaa jiru muuxannuma I think Dr. Darajje Ogafran kana keessatti Dr. Darajje addaan citaa jira amma deebiteerta itti fufi. Oh, okay. I don't know amma makka muuxannoodhuma kanaan dura kan jedhu. Gaa mootummaan muuxannoo duraan nutti agarsiiseedhaan kana arguu dandeenya. Fakkeenyaaf amma komishinoora amma akka declare godhe kanatti 3 qaba ture akka beektanitti ድንበርና ማንነት ዳንጋ ፊ eenyummaa yookiin daangaa and identity commission kan jedhu dhaabee ture nagaa fi araarsaa yookiin irqannaa salaam kan jedhu komishinii dhaabee ture nagaa fi araar kan jedhu filannoodhaaf immoo election commission kan jedhu sadeen kana akka dhaabee hin yaadannaa እና ማሊ ወኒ ኩን አከሚቲ ዳበመኒ ቡአን ሳኒ ማል ቱሬ ከንጀዱ ኦላለሜ ከናማ ከራ መሪ ቢዮሌሳ ዳፍ ጎዱ ደሙ ስርት ሂከ ይመቻለ አማካ ቦርደር እንደ አይደንቲቲ ከንጀዱ ሱኒ ሰበቢኒሳ ቦርደር ይራ ረኮ በከጅሩ አካኩን ወልቃይት ፋ ራያ ፋፊ ኡመታ አማራ ፊ ትግሬ ጅሩ ከን ከራ ሶማሌ ከናፊ አፋርፋ ቤኒሻንጉልፋ ከራ ቂማንትፋ በካዳዳት ቦርደሪ ፊ ኤኙማዳን ረኮ ጉዳቱ ጅራ ሶ ኢሰ ሂኩዳፊ ዳ ሞቱማን ኮኒ ኦፉማ ፋቲን ከኤ ነሙማ ወሊገሉ ወጅኒ ሱማ ኬሳ ወሊገሉ ወጅኒ ዳቤ አመ ማልቱ ደለቴ ወጋሰዲ ቦዴ ማልቱ ደለቴ lola
biyyattii sun argitee hin beekne itti deemne jechaadha. Because komishiniin kuni wanna dhugaa ta'eedhaaf kan dhaabbatee miti. Akka dhugaatitti namoonni karaa biraatiin dhufanii yookiin harka sadaffaatiin kan walitti qabamee miti. So kun amma lola amma jirru kana keessatti nu naqee rakkoon jedhamani kundu takkalle hin furamne jechaadha. Karaa nagaa fi araara jedheet peace and reconciliation or salaaminaa arqa jedhee dhaabesaniin sheekota maal jedhee harkuma qubaan dakkaa'ee wanna kan walitti dhaabee isa keessa gaa amma akkuma atuu duratti jette kan amma kunoo Marii biyyoolessaa hin gaggeessaa mootummaa kanaan gaggeessaa warri jedhamu ministeera nagaa keessa warri jirantu part of zamachaa minilik keessa ta'anii zamachaa minilik kana fulfill godhuudhaaf deemaa jiru jechaadha. So maalinni kun hansitti himu wanni araaraa wanni reconcile ta'u kuni ajandaa miti jechaadha. Namoonni wal fakkaatu akkuma kunoo election irratti waliin dorgamu kana akkas godhan jechaadha. Sadaffaa filannoo election jedhu kanuma amma recently laaltan kana nama 5 godhe komishinii jedheedha. Hand pick godhe warra burtukaan miidhagsaa fa'aa hand pick ta'anii maaliif burtukaan wanni sirni amma Oromoo gadi qabu mata sabaaf sablamoo fi kibba jiran kana wal gadi qabanii jumlaadhaan cafallaqanii Itoophiyaa jedhamtu kana walitti qabuutu hiikaadha jettee nama amantuudha. Burtukaan ishiin elekshinii gubbaatti kaa'amtee mammaraa yookiin qajeelfama Abiy Prime Ministerichi kennuudhaan gaggeessaa turte. So kan kophaatti akka bilxiginnaan moo'u contributionii hangoote jechuudha. Restrictionii jabaan warra dhaabolee akka KFO fi ABO irratti akka ta'u ofiisoonni isaanii waajjiraan isaanii hundu akka cufamanii liidaroonni isaanii hunda hooggannoonni akka hidhaa keessatti akka argitanitti tortoranii kana hunda godhanii maayii OFC fi ABO'n kana keessa nu deemuu hin dandeenye dhiibdanii nu baastanii naa jedhanii akkuma qoosaa fi kolfaatitti asmarraach komishinii godhe jechaadha. Innaa riizaaltiin isaa maalinni kun amma Itoophiyaa bittinneessaa jira jechaadha. Bariisaa hoggaashan moonee jedheet komishinii kanaan bariisaa biyyattiin kun bittinnoofte jechaadha. Akkuma kun bara wayyaanee san elekshinii san Obaamaan deemee TPLFin sirnaan moo'e jedhee bariisaa ginciin dhootee jijjiiramni si dhufe jechaadha. Koo amma kara marii biyyoolessaa kanannaa dhufnu egaa faashiniin isaa sanuma jechaadha. Orderiin inni fooloo godhaa jiru kan amma komishinoota sadeen amma ibsee irratti kan hundaa'edha jechaadha. Wanni adda ta'e kana keessatti eeggamuun hin danda'amu. OFC'n gizuma hunda warra political stakeholder jedhan warra biyya jiran wajjiniinis international community US EU maalirra warra dhufaniifis qaamaan carraan argamu charmaaniin OFC Professor Mararaa Prime Minister Abiy fuuldura ta'anii marii godhan irrattis press conference amma ammaatti argitan party statement amma argitan hunda irratti kan weddifamaa ba'e biyyattiin suni qoree jabaa qabdi kan ba'u qabu. Qoreen kun kan ba'u elekshiiniin dur. Qoreen kun kan ba'u mootummaa maayii uumamuun dur ta'uu qaba. Innis kan ta'u mootummaa ce'umsaa kan ta'e harka qulqulluudhaan facilitate godhu kan danda'u. Genuine and all inclusive national development. Kan haqqii qabu jechaadha. Godhuudhaaf akkasitti ta'uu qaba. Transitional governmentiin dhufee facilitate godhuu qaba. Mariin biyyoolessaa gaggeeffamuu qaba. Achirraan all inclusive election yookiin filannoon godhame biyyattiin tasgabbii siyaasaa jedhamu sanitti deemuu qabdi. Kan jiru hoggaa Franco kana keessatti bakkoomti OFC'n wanna kanatti hin kennine hin jiru. Hin jiru jechaadha.
Na egaa kana egaa karaa ofiisni jiru garuu karaa support groupii kanas kan itti amannu wanni kun akka qalliititti karaa mootummaa kanaatiin ilaalamaa akka jiru interestii mootummaan kun karaa kana godhuudhaaf interestii akka hin qabaannetti kan laallu ta'uusaan asumaan ibsuu barbaada galatoomna. Hedduu galatooma Dr. Raggaasaanis Dr. Darajjaanis waan hedduu kaafnee mari'annee maybe carraa tokko isiniif kennaa wanti dhumarrattaaf wanti kun ka'uu qaba kan jettan yoo jiraate mee Dr. Raggaasaa irraa eegalee Dr. Darajjee gaaffii clarificationii tokko dhumarratti waan gaafadhutu jira. Dr. Raggaasaa yoo dubbiin akka amma jiru kanaan itti fuufe yoo lolli bifa kanaan itti fuufe yoo mariin biyyoolessaa feekiin hundaan ammanne kun bifa akkanaatiin itti fuufe carraan Oromoo fi Oromiyaan qabdu maali jettanii amantu kaan kaafe kan Dr. Darajjee booddee irratti deebi'a ergaa dhumaa kana wajjin wanti kun hafeera waan kana dubbachuu qaba jedhu waliin na gabaabsatii mee gara dhumaatti deemna Dr. Raggaasaa. Yaa carraa Oromoon qabu bifa hundumaatiinuu daayiloogiin kunis deemuu baates akka amma jiru kanatti duula faashiizimii Oromoo lafarraa dhabamsiisuu Minilikiin hin deebisanii lubbuutti horanii maqaa Minilikiin duula Oromoo irratti gochuun kun maal gochuuf akka aggaammate ifaadhaa waanuma amma diskas goone kanadha. Kanaaf gama lachuttuu Oromoon carraa inni qabu carraan guddaan tokko walii isaa wajjin iddoo tokko dhaabbatee tokko ta'ee isa kana ofirraa qolachuu danda'uudha qaba. Akka adda bilisummaa Oromootti keessumaa caasaa biyya alaa keessatti akka nama yeroo dheeraa hojjetetti irreen keenya waraanni bilisummaa Oromoo guyyaadhaa guyyaatti injifannoonni galmeessaa jiru. Diinaa waliin kokkee wal qabee baroota 3-4 darban kana keessumaa erga biyyatti ol deebi'ame duulli erga irratti ifatti banameetii qabee gochaanni itti jiru Oromoon gargaaruudha qabaa. Intellectualiin ala jiru biyya keessa jiru qabaataan Oromoon hundumtuu kanarratti xiyyeeffachuu humna isaa tokko gochuu waliif birmachuu isa kana carraa Oromoon qabu inni guddaan. Kaani ammallee taanaan naashinaal daayiloogi amma kan isaan jedhan pilaatfoormii abiyyifaa qopheeffatanii waan fudhatama hin qabnedha. Maal jedhu ibdi galaagaa dingaayyaa qabbilaal jedhu warri Amaaraa yeroo maraataan tokko nama lama wal lolu yoo arge nama araarsu fakkaatee dhaqeetu garuu dhagaatti kenna akka moor wal lolan. Naashinaal daayiloogiin amma ta'uudhaaf deemu abiyyifaa qopheeffatanii salaam ministeerii isaanii irreema isaanaan waan tolfatan sanatu isumatu jaarsa ta'a, isumatu daanyaa ta'a, isumatu ragaa ta'a. Kanaaf inni suni daayiloogiis miti, inni sun gama keenyaa fudhataman qabu. Ammoo Oromoonis walumaa galatti sabni biyya sanaa feetii adda addaatiin bifa fedheenu waggaa 100 oliif sabni waliin jiraate kun yoo carraa argatee daayiloogiin kun godhame akka biyyaattis waliin jiraachuu yoo itti fufa ta'e. Akka ollaattis immoo waliin jiraachuun itti fufoo ta'e sabni kun akka sabaatti akka hawaasaatti waliin mari'achuudha qabaa. Pilaatfoormii kanarratti warri mootummaa ofiin jedhan xinnoo ishee dhaabbatanii utuu of ilaalanii gaariidha. Ka jedhuun qabaa, ka jedhu qaba adda bilisummaa Oromoos gama isaatiin yoo ni ta'a ta'e yoo ta'uudhaa baate garuu moonoloogiidha kuni waliima isaanitti haasa'u. Ummati Oromoo kan inni amma ekspertii gochuudhaa qabu yeroo gabaabaa keessatti PP'n naashinaal daayiloogi jedhamu kan akkuma ministeerota isaanii assaayimantiitti kennanii jalqaban kanaan yoo itti fufanii tariitii namoota 1-2 kan ABO keessaa bitanii amma ministeera godhatan shumata adda addaa kennanii sana akka ABO'tti gabbaasuudhaaf deemu isa sana ummati Oromoo akka gaariitti ni beekanu caalaa eenyu akka ta'e maal fa'aa akka isaanitti xiyyeeffatanii jiranii inni sun ABO's Oromoos akka bakka hin buune ammarraan sabni Oromoo kana beekuudha qaba. Daayilogii kana keessatti yoo ni baasa ta'e adda bilisummaa Oromoo akka jaarmiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo illee akka waraana Oromoo akka waraana adda bilisummaa Oromoo akka qaama adda bilisummaa Oromootti kan isaan keessaa hirmaatan. KFO'nis akkuma jennee dhimma kanarratti yeroo dheeraadhaaf chaampiyoonii gochaa kan ture yaada dhiyeessaa kan ture research paper illee dhiyeessaa kan ture ajandaa kana authentic kan ta'e irratti stiikii godhee kan turanii hundi keenya bifa keessatti
ga'ee guddaa Oromoon qabaatu irratti yoo walii galame jaarmiyaaleen kun saba isaaniitiif ifa godhu kan sanaan achi adda bilisummaa Oromoos KFOs bakka bu'uudhaaf hin deemu jechuudha. Kan konsantiin hoogganoota adda bilisummaa Oromoo, hoogganooti KFO, hoogganooti Oromoo keessa hin jirre Oromoo bakka bu'u naashinaal daayiloogiin gara fuulduraatti dhufu jechuudha. Isa kana kan inni ofirraa eeggachuu qabu. Maaliifan isiniin jedha hintii tokkoon argeera yeroo darbe ministeera albuudaa kan ta'e Taakkala Uumaa namni jedhamu dheengaddaa sa'aa ture dibeetii tokko irratti addi bilisummaa Oromoo seenaa keessatti ministeera ta'ee ministeerochi mikir beetii barcuma tokko irra yeroo teenyu baay'een gammadee jedhee dhugaadhumatti Taakkaleerraa sana eegnanii maaliifi bifa Taakkalee kana yeroo inni dargaggeessa ture waggaa 7-8 dura yeroo abbaa Tsahaayyee fa'aa likkinnaas gabbaachaa jedhanii dargaggoota yeroo sana keessatti sagalee jabaa dhageessee ture Taakkaleen. Yee Addis Ababa guddaan የከተማ ጉዳይ ሳይሆን የታሪክ ጉዳይ ነው የባለቤትነት ጥያቄ ነው። He was younger bara sanatti. Garuu maaliif akka inni regressii godhe hin beeku gaafa adda bilisummaa Oromoo biyya seenu September 15, 2018 bakka sana jira teebiliin irra taa'urra achin ture. Nama kanarraa abdii qabna ture akka Oromootti garuu utuu beekuu adda bilisummaa Oromoorraa PP'n Abiyyi fa'aa nama bitanii poozishinii kennanii fi adda bilisummaa Oromootu ministeera ta'ee mootummaa Itoophiyaa keessatti ripirezentantii ta'eera jedhee yeroo dubbatu baay'een itti gadde akka namaatti maaliif namoota abdatturraa waan akkasii yeroo dhageessu si gaddisiisa baay'ee si dhukkuba. Kun naashinaal daayilogii kana keessatti eenyutu ABO bakka bu'ee dhufuudhaaf akka deemu nutti mataa akkalan. Kana gochuudhaan ni danda'u garuu sana asitti ummati Oromoo bakka addi bilisummaa Oromoo hin jirre bakka waraanni bilisummaa Oromoo keessatti ripirezentantii hin taane bakka hoogganni KFO keessatti ripirezentantii hin taane naashinaal daayiloogiin hoogganooti keenya keessa hin jirre Oromoo akka inni ilaallanne duwwaadha. Oromoon isa kana jala bu'uu kan qabu kan jechuudha barbaadu maaf hangasuma. Thank you Dr. Raggaasaa. Egaa bakka bu'aan dhaaba adda bilisummaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromoo ergee itti amanee kun bakka na bu'aa eebaluu na bakka bu'ee jaarsummaa kana yookaan naashinaal daayilogii kana irratti haa hirmaatu kan hin jenne addi bilisummaa Oromoo Abiyyi 4 kiiloo taa'ee bocu akkuma qinijjiti ayyalee caammisoo fayyadanii Ihaadig sana ayyalee caammisoo fa'aa gaafa paartiin mormituun tokko nu wajjin jiran jechuudhaaf egaa OPDOnis jala guddatte waan ta'eef homo wal fakkaatu tokko dalagaa jiru ayyalee caammisoo baay'ee ijaarratee jira Abiyyis egaa tasfaa'ee fa'aa dubbii amma kaasuudhaaf deemuuf akka ka'umsa aanaa ta'uu fi bareeddinni kan kee akkam namatti tola si wajjin taa'ee haasa'uudhaaf kan jedhu dubbii haasaa gadi bu'a dhaaba siyaasaa irraa hin eeggamne hooggantoota paartilee mormitoota akkasii fa'aatti jiru. Abiyyiin gaafii si gaafachuudhaa miti si wajjin taa'ee mari'achuun carraadhaanaa fi namoota jedhan egaa paartileen mormituu isaan araara biyyoolessaa waliin godhuudhaaf deeman akka ta'e indikeeshiniin sana kan Taakkalee fa'aallee baay'ee nama dinquu Abiyyi fa'aati sirna darbe caalaa hamaa ta'uu kan argitu sirna sana keessatti afaanis qabachuu hin dandeettu waan jedhame jedhamte yoo baay'ee cimaa taatee dhiibattee keessaa baate malee jechuun dirqama kan kee akka ta'e haasaan Taakkalee irraa waan mul'atutu jira waan ta'eef namoota hedduutu jira akkasitti. Mee sa'aatiin kenna baay'ee deemeera. Dr. Daree naa gabaabsiti atillee tokkoffaa bakka bu'aa KFO jedhee KFO'n nama qabaa paartiidha nama dubbatu qabaa bakka buusee nama dubbachiisu qabaa ibsa gizee baasu ofiishaalii akkaataa ibsitti ba'u jira. Abbaan fedhe namoonni dhuunfaa gama adda addaatiin gaafilee kakka'aran dirree miidiyaa hawaasaa kanarra deemaa ranfaatu jiru. Akkuma ABO hiltan sana KFO hiltanis uummachuudhaaf tattaaffiin tokko taasifamaa jiraadha. And for that matter osoo uumamne iyyuu irraa dubbatamu eegale wanti kun yoo uumamillee hedduu rakkoo qabanatti hin fakkaatu. Namoonni haasaa yeroo adda addaa hooggantoota paartilee siyaasa Oromoo irraa dhaga'u keessa qabsoon Oromoo akka baaburaati kama
kun irraa bu'aa kun yaabbataa deemaadha. Namoonni dhuunfaa deemus yaabbachuus danda'u. Wanti namoonni dhuunfaa godhanii paartii tokko bakka bu'anii hin ta'anatti hin fakkaatu. Mee wanti ka'aa jiru rumariin deemaa jiru suni KFO keessatti KFO Hilton uumachuudhaaf kan jedhu suni maaltu jira? Walumaa galatti haasaawwan har'a goone keessa yookaan gaaffii deebii har'a goone keessa wanti kun hafe wanti kun itti dabalamuu qaba kan jettu yoo jiraate siifis carraa dhumaa siifin kenna Dr. Darajji. Galatoomi Zaak baay'ee galatoomi. Lachuu adreesiin godhaa gaggabaabsee tokkoffaa wannan ani amma Dr. Raggaasaa irratti dabaluu barbaadu gorsuma support groupiin keenya uummata keenyaaf dabarse sanirraa inni xiyyeeffachuu barbaada. Uummanni Oromoo salphina amma keessa jiru guddaa keessa jiru kana hunda daangaan fullaa'ee baruu qaba. Wanni amma deemaa jiru kana. Maaliifii akkuma jedhamu kanatti wanni kun yoo akkatti yaadanitti kan deemu ta'e waan baay'ee regret goonu generationiin kuni dhaloonni kuni regret godhu ummata Oromoo generationiin dhufan keessaayyuu itti gaafatamaan nama godhachiisu waa baay'ee wanna jiruufi akkasitti ilaaluu qabaa. Qooda hoogganaa fi hoogganamuu kanas sirriitti addaan baasee beekuu qabaa. Hoogganni jabaan ummata jabaa keessa dhufa. So lachuu waliin jiru jechaadha. Ummata jabaa keessatti hoogganni laafaan bahu. Hoogganni laafaan immoo ummata jabaa keessa bahu. So lachuu responsibilitiin kun baramuu qabaa. Uummanni Oromoo jabaachuu qabaa. Karaa biraatiin jaalala Oromummaa akka ideolojiitti arga amma jaalala Tigraawinnat jedhamtee ijoolleen Tigree ibidda boba'u keessa kan deemtu of jaalala. Kun karasi ta'uu kan akka ta'u jechuufi miti garuu jaalalli Oromummaa akka jabaatu maanguddoonis namoonni umuriidhaan dur jiranis warri seenaa Oromoo aadaa Oromoo beekanis irratti hojjechuu qabu. Ideolojiin malee wanti ta'u hin jiru. Karaa biraatiin ijaarsa jiran kana cimsuu barbaachisaadha. Maaliif bara 2018 innaa jijjiiramni sun dhufu bakkeenu arra jiruudhaaf nu ga'e ijaaramanii eeguu wanna dadhabneef wanna ta'eefi isas dhaaboliin amma jiran kan irratti akkatti mijaa'utti uummanni keenya gandaanis anaanis ta'u godinaanii fi gosaanis ta'u wannuma argateen ijaaramee kara tokkotti akkatti dhufutti gorsinaa. Karaa biraatiin kan wanna amma jette kanaanis akkasumatti miidiyaa irratti paartii liidarshiipii paartii wajjin wanna kan akka mariititti kaasee gaafadheen jira. Koonfarmeeshiniin hin jiru. Namoonni maqaan isaanii dhadhaames wanna ofiishaalii gadi ba'anii jedhan hin jiru. Paartiinis kanarratti wanni jedhu hin qabu. Garuu walumaa galatti attitude leadership irraa anis kanneen argadhe kan nuyis immoo support groupiin itti amannu manni keenyas especially immoo miseensonni KFO keenya hundu wanni baruu qabanii namni tokko akkuma Zaak duratti jedhetti baaburri tokko yaabbataa tokko irraa bu'aadha. Namni kaayyoodha jedhee manaa ba'e intimidation yookiin sodaadhaaf yookiin dogoggoraan doofummaan yookiin immoo faayidaa adda addaatiin kaayyoo isaarraa dabsee hin deemu. So namni kaayyoo isaatirraa dabee kan deeme yoo jiraate yookiin sodaa qabataa dogoggora ta'a yookiin immoo faayidaa adda addaatiin bitamee ta'a. Inni kuni paarticha wanna miidhu waan baay'ee hin qabu. Akka jedhamu kanatti namoonni ba'anii paartii diiguu bakka 2 godhuu bakka 3 godhuu jedhu soba. Wanni kun hin ta'u. Wanni argamee kun amma muuxannoo KFO'tiin naa deemtanii bara 1997 filannoo saniin booda nama
obbo Tolosaa Tasfaayee jedhaman sirna wayyaanee san bitamanii ba'ani. Garuu duuba isaanii waan tokko waan hin jirree fi dhaaba irratti waan deemti godhe hin jiru. Amma kun baruma kanaayyuu Dr. Raggaasaan sitti himuu danda'a. Hojii raawwachiisuu kananii nama baay'een egzekitiivii ABO. Garuu lachuu karaa lachuutiinis wanna bu'aa fidan hin jiru. Not only ABO diiguu hin dandeenye mootummatti galaniifuyyuu faayidaa ta'uu dadhabaniit darbataman jechaadha. So namoonni ammas fuulduratti akkana godhaa deemu kuni akkasuma ta'u jechaadha. Maaliif duuba isaanii namni isaan duuba jiru hin jiru. Namoonni kun ituma hunda namoonni faayidaadhaan bitaman because paartii tokko keessatti namoonni hiriiranii naaseenanii kaayyoodhaan seenu. Namoota sodaadhaanis ta'u faayidaadhaanis ta'u bitamaa jiranii yookiin hin bitamanii duuba kan deemu hin jiru. Wanna kana ta'eef namni torba gurguramee achi ba'e namuma torba kanu bahee jechaadha. Inni immoo waan gadheeti miti paartiidhaaf. Qulqullina kisaaraa mootummaatiin paartii sanitti kan dhufedha jechaadha. Innaa akkasitti attituudiin paartiin keenyas akkasii innaa wanni ofishaal ta'e dhufu warruma akkasitti hamatamanirraa dhufa garuu amma ammaatitti hojii raawwachiistuun KFO hojii isaa tokkummaadhaan akka hojjechaa jirudhaan beeknu kanuma akkan ibsuun barbaada. Hayyee Dr. Darajjeenis Dr. Raggaasaanis yeroo dheeraa fudhannee haala waliigalaa siyaasni biyyattii keessa jiruu fi marii biyyoolessaa jedhamaa jiru irratti ijjannoon akka support groupii KFO irraa Dr. Darajjeen akkasumas ABO irraa immoo Dr. Raggaasaan ibsa kennitaniif hedduu galatooma. Dhimmoota birootiin walitti deebinaa turtii har'aaf waliin gooneef umrii dheeradhaa hedduu galatooma. Galatooma hundi keessanuu fayyaa. Hayyee egaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork marii biyyoolessaa fi ejjennoo KFO akkasumas haala waliigala siyaasa biyyattii irratti turtiin bakka bu'oota KFO irraa Dr. Darajjee Hawaaz bakka bu'aa KFO support group akkasumas Dr. Raggaasaa Oljira bakka bu'aa ABO wajjin turtiin goone kana fakkaata ture. Qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork biroo wajjin turtii gaarii akka qabaattan hawwaa qophii koo har'aa kanumaan xumura. Qophiilee biroo wajjin turtii gaarii qabaadha. Thank you.